dura ummata wallaggaa waan isaan bar ummanni wallaggaa kuni oromummaa lagachuu dhabuu isaatiif galateeffachuu qabna waan isaan godhamu ani hin beekne hangana ani beekta amma dhiifama gaafachuu barbaada ummata wallaggaa I didn't know how bad it was loqoda laalanii matawaqaan immoo wallagga taanaan waan biraati matawaqaa laalanii loqodni bakka biraa taanaan wallagga taanaan amboon dabartaan qeeraa siitaa jechuu burraayyuutti sambooda naggaadee kana walga'uuti san booda shawaa keessa gindabarat kana nyaatan bal'ifatan shawaa kan waliin gahan diriirfatanii amma albuuda Beenishaangulii Gujii maal kana keessa jiran jechuudha. So maafiyaan sun amma yoo si jeeftes biyyaa jecha mootummaa jecha 2019 hanga 2020 mootummaadhaa jecha aangoo jecha si jeeftu turte amma aangoo fi miti. Amma tiyyaan na baasii maallaqa siisaa muudhaaf si jeefti jechuudha. Amma immoo dura shawaa lixaarra ta'ee galtu malee amma godina hundarratti caasaa diriirfattee jirti. Ijoolleen wajjin qabsooyite dhibeetanii wanni waraabessi foon namaa gaafa mi'eeffate harreen nyaatu. Kana dhageessanisa? Waraabessi foon namaa mi'eeffannaan foon harreen nyaatu. Ijoolleen amma nu wajjin qabsoo keessa ijoolleen takka takka jara kana wajjin maallaqa saamuu achirraa nama ajjeesuu kanatti so bifa kanaan kan deemaa jiru. Dhimma wallaggaa kana namni keenya waddaa. Nam ormatti quba qabu dura maaltu godhame ka jiru. Wallagga keessa Amaarri ka dur jijjiiru jira ka gaafa dargii san immoo sababa hongeetiin wallagga kun dachiin isaa gabbataa waan ta'eef yeroo lama namni qubsiifame. Tokko gaafa hongeen 70 keessa ture san wallurraa bakka adda addaatirraa Amaarri naannoo Amaaraa kana keessa namni dhufee qubsiifame. Lammaffaa immoo zamana Junaaydiin pirezidentii ta'e Harargeerraa namni qubsiifame. Amaara kana maal godhan gaafa lolli wayyaanee ka'uu deemu itti erganii fakkataan kun faan laal mana dhugaa namaa walii dhoysuu wakkachuun hin barbaachisu waan isaan Amaara godhan. Lafarraa duuwwan nama. Waa lamaaf godhan tokko marroo ittiin abaaruudhaaf. Lama Amaara kana dallansiisaniit maal janiin dhoysatti ifatti warri mootummaa dhaqanii hidhadhaa ofirraa dhoorgaa shanee janiin. Dhiirti Amaara dubartootaaf ijoollee naannoo Amaaraatti baqachiifattee deebitee mootummaan godhee hidhachiisee lola seenan. San booda hoggaa lolli Tigraay dhumee Bilisiginnaa fi mooraan siyaasaa Amaaraa walitti gibjettu. Amaara hidhachiisan kana Oromoodha jedhanii akka Oromoon mootummaa deeggartuuf. Amma miskiinonni tokko kaleefaa maal jedhan amma makalaakaa humna guddaa jiru. Makalaakayaan humna dhukaasa callisee ijoolleen irratti meeshaa gurguddaa dishqaa hanganaa fudhatamaa hidhachiisu jiran. Yaanni isaa maali? Kana jala mul'isanitti hima. Naannoo sanitti akka walqaa'iitiif agadee kana godhanii Oromoo fi Amaarri waluma ciraa akka deemuu barbaadan. Gaafii amma galchan itti jettu. Gaafii galchuu rakkoo irraan qabu. Gaafii nagaan galchinaan. Annama nagaan gaafii kaasu. Jawaar kun morma kanaa ol kiyyaa yoo jee hanga muradheetiin fudhatan jennetti rakkoon hin jiru. Garuu gaafii kaasuu miti amma jiru. Gaafiin sunis kaka'u dura qawwee hidhachiisaniit ummata nagaa wajjiyyuu adda baasaniit gaafiin dura akka dhuftu godhaa jiranii jechuudha. Fakkadaaf as ka hidhachiise bar fakkadaan faan harka kanneen jamee amma deebee guduruu wajjin isin maxxansaa tureemi guduruu wajjin Amaara dha'u jira achi Amaara lolu jira akka waan gaarii haasa'anii bar eenyutu Amaara nu dha'a jeen shiftaan jiraannan mootummaadha. Raayyaa ittisa biyyaa jira poolisii jira. Inumaa waan bakka waan sabaa qabdu kaseenuu qabu humna federaalaati. That's the way federalism is designed. Kuni shira guddaa irratti deemaa jira. Ati ta'uu ni dhaabdee gidda ayyaana asa koof diimaa irratti gaafii akkasii kaasisuu barbaadu bara. Hanga wanni itti hanga ganda maamee faana afaatti hanga machaaraa gubbaatitti. Bu'iinsa yeroo dheeraa goosuu barbaadan ka jiru faannoo deeggarsa ka jiran marii bal'aan dargaggoota wajjin godhe hoogganoo isaanii wajjin godhe deebi'ee gabaa isaan dhiyeesse. Naashinaalizimiin Amaaraa dhalachuu jira. Naashinaalizimiin kuni Oromoodhaan waliin bu'a. Kun biyya diiga saba lamaaniif hin ta'u. Ammumarraa maaneej godhamuudha qaba. Obboleen cufaa wajjin taanee
Oromaadhaan waan sangadaa turreemi. Mariin Oromoo fi Amaaraa qabsoorra godhame sun fuddatee rakkoolee seenaatii fi rakkoolee daangaa maal wal qabatan furuu qaba inni. Ni dhaabsisan boo. San qofaa miti. Gaafa jijjiiramni dhufu jeneraalota mootummaa sarara fincilan federaalaa ramadaan jeen. Asaaminoo Saggeefaa. Tafarraa Maammoo. Jeneraal Kamaal Galchuu. Jeneraal Haayiluu Abbabee. Jeneraal federaala godhaa maaliifi saba san keessatti qabsoo sabaa godhan irratti walitti bu'iinsa uummatanii jiran. Maal godhan? Jeneraal Kamaalii fi Abbabaa fi hunda Oromiyaarra ramadan. Diizaastar wanni sun fidanii beeyi. Amaarra eenyu ramadan? Asaaminoo ramadan. Ana Asaaminoo mana kiyya yaameetiin hin dhaqin federaala sii wayyaa. Jara keenya Oromoo sillee akkasiin jeen. Abii kallattiidhaan itti bakka warqinaaf lammaan jiranitti. No, gaafsan ati siyaasan beeytu. Asaaminoo waggaa waraana kana leenjisu 1.8 billion. Takka takkaan beekan turan. Hogganoonni Amaaraa sun wal fixuu deeman siyaasaa shiraat deemna. Ijoolleen sun daahinatii keessaa waan dhufteef wanni hundi waanuma daahinaatiidhaan hojjetamutti fakkaata. San booda kootu dubbii Tigraay lolatti waan dhaquun qabne lola geessan. Guusa hoggaa barbaadan Amaara danfisan boo. Danfisan sabboonummaa Oromoo Amaaraa biqiluu jiru kana benziila irra facaasan. Ni yaadattanii waan TV fi faanaan yeroo sana haasayaa turan waa'ee Oromoodha. Oromoon guutuun keessatti wallagge shanee. Tigreen guutuutti juuntaa. Sirna federaalizimii diinee sabboonummaa dhabama goonee sirna mallakkatti isin deebifne janiin. Reactionary nationalism samii dhaqee jechuudha. Gaafa kaan hoggaa Ameerikaan gamaa gamaan dubbiin dhuftee micciiramanii Tigraay wajji araara seenan. Warra kalee akkasitti danfisan. Akkuma qabbanaa'ullee dheeyne. Fireechallee ittiin garsiifne hoggaa kurbaadhaan. Taphni akkasiin jiru siyaasa keessa. Bikka ijoollee Amaaraa kana buusu alaala. Danfisanii waan silaa yaaduu hin dandeenye waadaa galanii fi lola san keessa qoraan isaan godhanii. Lola Tigraay asii wanni irraa deebite kana Shooroo irraa deebite kana milishaa Amaaraa 70,000tu keessa ramiim ta'ee bara ijoollee. Kilaa 100,000 hidhachiisan. Aboo Rabbii jaa mataa hiikachiisa dura nama amansiisa. Kalee kun diina jettee itti bobbaafte dhiiga waliin nayitee osoo dhiini sun qoorin osoo miirri gadi hin bu'in namichuma kalee diina jetteen ati waliin hammatta inni immoo ni dagatama. Osoo Naayiroobii jiru jeneraalonni tokko na dhufan. Humna addaa kana diiguu barbaannaa jiran. Yaada bareeda humna addaa diiguun garuu be careful. Suuta bakka naannoo jeequmsi hin jirre Oromiyaa irraa eegalaa ifirraa eegalan akka jedhaniif. Somaalee, Affaar, san booda suuta gara kaanitti deema. Confidence kennuudhaaf. This is political management. Isaan garuu security management maal qaban? Dhaqanii tiikaa jennaan waraanni sun akka jiru caakka gale. Faannoon isaan kilaas 100,000 kennan caakka gale. Rakkoo biyyaa ta'e naannoon Amaaraa daakame daaraa ta'e amma. Haga fedhe garaagarummaa yoo qabaanne humnoota siyaasaa Amaaraa wajjin biyyooma walitti qabna, ollooma walitti qabna. Ultimately political solution argatu qaba garaagarummaa nu qabna. Sodaadha warri qaba Oromoo sodaadha waan namni hundi akka itti nu qabanneedha. Akka itti nu qabannuudha. Akka amma deemame abiifaa deemanii taadhaan Oromoo fi millee miti faannoon kuni akka abiifaa deemanitti Amaaraa fi sodaadha. Oromoo fi sodaa. Olaanoo saba olaatiin bar Oromoon qiimaa miidhamne. Lolli makoon qabu haa jennuuf kanaaf jechuudha. Kanaaf ani faannoos olaas TPLFis hin deeggaru. Garuu sababa isaan itti bayaniif ni beeka. Useetuma bobbadaa rabbi dhabamee isin haa godhu jee abaabuun barbaadu. Dubbisuun barbaada. Opshina siyaasaa itti garsiisuun barbaada. Maaliif opshina qawwee abiyyitti agarsiisee jira dalagine suni. Naannoo Amaaraa kana walitti firoomsuudhaan ni jira jettee yaaddaati. Furmaanni Oolaa Tigraay faannoo biyyattuu tana walitti firoomsuudhaan ni jira jettee yaadda. Mootummaan hoo ka godhuu danda'u. Kan mootummaan firoomsee jara walitti firoomsuu dalagaa mootummaadhaati.
firoomsee jiru already. An kan inni jechuu jiru hoggansi siyaasaa kan Amaaraa, kan Tigree, kan Oromoo, kan Soomalee waliin haasa'uu danda'uu qaba. Waliin galuun qabu dirqama. Maaliifi waliin baduudha fiddi. Gaafa qeerrooti kana jechuu turre. Gaafa qeerroo amma wayyaanee Oromoon qo'atte akka kuffisuu danda'u ni beekna. Maaliif Amaara tiriishaawut goone? Maaliif Tigraay tiriishaawut goone? Tigree bar injifannee akkasitti hin goone. Baankiif taankii osoo qaban ashuraansii kennineefiiti bar. Gara tokkoon harka micciiraa gara kaaniin kasaamtan isin irraan fudhannu. Kajjeertaniif gumaa isin hin gaafannu. Ganda keessan isin jalan dhufnu. Benneeti bar bilaashitti qulfiin gatti kanname. Jala dhaqe. Okay? So furmaanni amma barbaachisu maali? Amma faannoo abaarteef faannoo hin dhabamu. Oola abaarteef hin dhabamu. Naannoo Amaaraa to'atanii jiran. Oromiyaa harka oolaa jira baadiyyaan. Kana akkasin ilaallu gaafiin boodarraa si kaaftee waa'ee ijoollee bosonarraa mucaan kaasanii isin fita. Humni hidhatee achi keessa deemu badii gurguddaa geessaa jira. Fakkeenya kaati kaaftee magaalaa bulchuu hin deemne keessa seenanii uummata gabbaasuun uummata san balaaf saaxiluudha. Warri mootummaas ni godha baay'ee wayi. Amma bakka hin to'anne guyyaa tokko humna guddaan dhaqaniiti qabalee bulchiinsa deebisanii ijaaran. Baay'ee tokko booda waggaa makalakaan deeme qabalee sun ramiim taate jechuudha. Kun uummata keenya rakkoodhaaf saaxilu jira. Kan qofaami wanni kalaqni badiin gama waboonis dalagamu kan gara mootummaanis dalagamu. Tokko tokkoon wanni amma nu rakkise maali? Waan amma nu rakkiseen isinitti hima. Adda beekuu dadhabne. Maaliifi mootummaan humna waboo keessaa galeef kabiraatis guduruu dhugaatii fi wiigiitti kaayee bosona gannaqe. Amma hoggaa uummanni ajjeefame waboon nu jeesee jaan. Hoggaa waboo gaafanne humni keenya achi hin jiru jaan. Footoo hoggaa agarsiifne humna keenyaan bitii jaan isaan. Humna keessan jechuu hin dandeenyu. Maaliif ragaa qaban kaasiinis mootummaan waboo mataa fi akka qabu. Amma ijoollee galte kana ijoolleen dhugaa qabduus ni jirti. Kan dhiibamtee sababa adda addaatiin marroo fa'aa waliin buutee galte ni jirti. Ijoollee sana deebisanii bobbaasanii jiran. Garuu seerri militarii akkasii miti. Humni ribeelolaa keessa ture tokko gaafa galee leenjii fudhatee haaromfamee yoo ka waraana itti fufuu barbaadu taate federaal makalaakaa federaal poolisiin Oromiyaatti milishaatti haa ta'u poolisiin yuunifoormii san godhatee deema malee maaliif seerri lolaa maal jaa humni lolu lama adda dimaarkeetti ta'e kiliir ta'e beeku maaliif waraanni Kaanadaatii fi Ameerikaa yuunifoormii adda addaa uffata. Waraanuma Ameerikaa keessatti neevii fi eerfoorsiinii fi maariin maaliif humna huccuu adda addaa uffata? Rispoonsibilitiin itti gaafatamummaan waa jiraatuu fire. Kanaaf amma ijoollee kana na dubbisaa turan eegan deegan dabalatase booda marii bal'aa goone loluu feetanii mootummaa wajjin loluu feetan rakkoo hin qabu. Garuu uummata keessa turtan san keessa deemtanii akka kaleessaatiitti guduruu saniin deemtanii uummata dongorsiisuu hin qabdan fayyadu. Lammaffaa waan lama dhaabuu qabdi ijoolleen gara lachuu jirtu. Marroon faanis ijoolleen tun isaan galte mootummatti galte maatii isaanii adamsuun sirrii miti. Ijoolleen tun gaafa isin dhuftu maatiin isinitti hin ergine ifiif dhufte. Sirrii miti wanni amma goggodhamu maatii ijoollee galtee kana dha'uun sirrii miti dhaabachuu qabu. Ijoolleen galte tunis if duuba deebitee tokkoffaa uummata kaleessa isaan nyaachisaa gargaaraa ture irra deemanii kaleen gargaaraa turte jedhanii fiixuun saaxiluun miidhuun isuma feer. Kanaaf ijoolleen tunis akka waliin finne of eeggachuu waliin qabsoo irratti waliin galiin keessaa galuudha. Akkas deemuu barbaachisaa fitaa deemnu gamma. Okay, galatoomni. Galatooma ulfaadhaa namoonni haga ammaatti abbaa qeerroof qarree daawwataa turtan hundi keessanuu galatooma. Ekspiriyaansii joornaalistummaa kana haga hunda hin qabnu. Obbo Siraajimootu gaazexeessaan guddaan OMN turanii dhufanii tapha addunyaa kana beekaa jiranitti fakkaata. Hundumaafuu obbo Siraaj yoo dogoggoree of kolcha jennaa namoonni gaafiin gaafatin warri akka jaalalloo yoomi abbaa firaa fi karrayyuu gaafii yeroo gaafattan daqiiqaa gaggabaabsaa namoonni birallee namoota baay'ee waliin gaafii gaafatuu barbaada waan ta'eef daqiiqaa gaggabaabsaa kallattii maanii eenyu jaalaloo dura seenatti fakkaatee daqiiqaa tokkoo fi waan akkasii hedduu gaafii barbaadu gaafa. Galatoomii asli
Dr. Asli akkasuma abjaa warjawwee baga karaa karaan nu dhuftan akkanatti karaa Oromoon ooltuun rakkoo Oromoo dabarsuu gaariidha ulfaadha jedha. Ani yaadni gaaffiin qabu tokko daangaleen Oromoo kun moo'aanidha siyaasatti fayyadamaa jira. Baalee akka jirtu sumaleef kennamtee Networkiin xiqqaa suma qabaa. Harargeen akkasii naqabaa jira hin dhagamu. Yaa xiqqaa qabaa. Ammoo Asli. Dubbadha uumame. Jechuun akkuma waliin beeknu nuti agartee warri daangarra jiru kun akka malee miidhamaa jirra. Baalee waggaa 20 dabre kanaa fi miidhama hamaa keessa jirti. Somaaliidhaan saamamaa jirti. Ka haala mijeessu mootummaadha. Hawaasni keenya akka jirutti buqaa jira jechuudha. Kariiraatiin wal qabatee jechuu barbaadeeti. Namoonni waggaa 20 dura buqaan gammoojjii Baalee kanarraa hanga amma sharaa jala jiranii. Kuni daldala siyaasaati. Mootummaa ka haala mijeessee akka Somaaliin buqqiftee lafa san babal'ifattee alaabaa keessa dhaabbattu godhe mootummaadha. Mootummaa dabranii fi kan maalleen uummata akka godhaa jira. Wanti kun furmaanni maal jechuu barbaada. Furmaanni akkamitti agartee uummanni kun qabeenya isaan irratti deebi'ee jiruu isaanii itti fufuu danda'a kan jedhu. Because sagaleen uummata gammoojjii akka malee uummata gammoojjii Baalee kun ukkaanfamee jira. Wallaahi namni tokko irraa quban qabu rabbii malee jechuu. Rabbii malee uummati waggaa 20 dura buqqa'e haga har'atti illee sharaa jala jira jechuu.